Al-Shabaab Somaaliyaatti konkolaattota waraanaa Itoophiyaa haleeluu erga ibsee booda Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kaadir haleellaa geggeessuu yaaluu danda'u haa ta'u malee daqiiqaa 10 ol loltoota Itoophiyaa waraanuu hin danda'an jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii marii marsaa 78ffaa boruu Niiwuorkiitti geggeessuuf akka jiru beeksisee jira. Hooggantoonni humna juntaa biyyoota lixa Afrikaa 3 waliigaltee humna ittisaa waloo waliif mallatteessanii jiru. Harka fuunee daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru isinitti himaa Daniel Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin tura. Magaalaa Finfinneetti baruuf barsiisuun kan bara 2016 eegalee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti baruuf barsiisuun bara 2016 guyyaa har'aa kana eegaluusaa biiroon barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Biiroon barnootaa magaalichaa akka beeksisetti adeemsa baruuf barsiisuu bara 2016 faaldureen hundi xumurameera. Gama biraatiin adeemsi baruuf barsiisuu sadarkaa biyyaalessaatti fulbaana 14 2016 eegala jedhameetu eegama. Irreechi baranaa akka dhaa Oromootti Finfinnee fi Horar sadii fulbaana 26-27 bara 2016 akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa miidiyaaleetiif laataniin beeksisanii jiru. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qabatee jira. Irreechi hora Finfinnee fi Horar sadii fulbaana 26 fi 27 bara 2016 akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa miidiyaaleef laataniin beeksisanii jiru. Irreechi baranaa dhaha Oromoo bu'uureeffachuun fulbaana 26 hora Finfinneetti fulbaana 27 immoo Horar sadeetti sirna ho'aan kan kabajamu ta'uu barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa himanii jiru. Goobana Hoolaa Reessoo abbaa gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromooti. Haaluma kanaan guyyaan 26 torban wattichaa jedhama akka ayyaana dhaa Oromootitti guyyaan 26 torban wattichaa adulaa duraa ta'a jechuudha. Ayyaanni guyyaan irreessa hora Finfinnee guyyaan ayyaana irreessa hora Finfinnee torban wattichaa adulaa duraa 26 hora Finfinnee ta'a jechuudha. Guyyaan 27 ayyaana Garbaa Baqaraa guyyaan hora wiirtuu siyaasa sirna gadaa kan Oromoon marri jaalatu kan Oromoon mara walitti qabde hora harsadiititti guyyaa 27 ta'a jechuudha. Ayyaanni Irreechaa ayyaana kabajamaa, ayyaana jaalatamaa fi ayyaana nagaa waan ta'eef Oromoon hundi akkasumas jaallattoonni Irreechaa ayyaanicha karaa nagaatiin kabajuu akka qaban abbaan gadaa Arsii komandoo kan ta'an Aliyyi Muhammad Surur himanii jiru. Abbaa gadaa Aliyyi Muhammad Surur jedhama. Abbaa gadaa Arsii Komandooti. Amma irratti hirmaatuu barbaade hundaafuu irratti affeerru waan ta'eef jaalatamtoonni Oromootii fi sabaaf sablammiin biyya tana jirtan ilmaan Oromoo abbaan ayyaana kanaa kataatan irreessa bara kanaa karaa nagayaatiin karaa gammachuutiin karaa gartee waliigalaatiin akka kabajan gumiin gantaan abbootii gadaa dhaamsa dabarsa. Ayyaanni Irreechaa ayyaana siyaasaa fi ilaalcha kamiinurraa bilisa waan ta'eef irreeffattoonni fi jaalattoonni ayyaanichaa wayita kabajatan uffata aadaa uffatanii mirga jiidhaa qabatanii akkasumas alaabaa abbaa gadaa qabatanii waaqa isaaniif galata akka galchan abbaan gadaa Arsii Aliyyi Muhammad Surur himaniiti jiru. Ayyaanni Irreechaa ayyaana poolotikaati miti. Ayyaana itti sirbamuu miti. Ayyaana itti tapha biraa godhanii miti. Ayyaana Rabbii fi itti galatoonfatan. Kawaan abbootiin gadaa jettu jecha adeeman waan biraa iddoo tana fiduun hin barbaachisu. Namni dhugaan Oromoo taate ayyaanni kun ayyaana keeti. Itti bahii midhaagsi. Itti irraa qooda fudhadhu. Baay'ina kee itti mul'isi. Midhaagina kee itti mul'isi. Maaliin mul'ifta? Huccuu aadaa teetii uffatte. Marga harkatti qabatte halangeef bokkuu abbootiin gadaa qabatte wanti biraa kaas naannoo alaabaa abbaa gadaa qabatanii. Dhumarrattis jaallattoonni Irreechaa biyya alaa irraa gara Oromiyaa imalarra jirtan akkasumas irreeffattoonni gola Oromiyaa hundarraa imaluuf qophiirra jirtan karaa nagaatiin akka imala taasisan Waaqayyoon isin wajjin haa ta'u jechuun barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa dhaamanii jiru. Ummanni Oromoo ka hawwiidhaan kan jaalalaan eeggataa turtan kan miira o'aan eeggataa turtan
akkasumas immoo leellistoonni keenya leellistoonni sirna irreessaa marti kan fuula fi qalbii keessan gara irreessaa deeffattan kan biyya alaatii garana imaltan guyyaa kana waaqayyo isin bira ta'ee waaqni uumamaa isin bira ta'ee kara Itoophiyaa kan dhufu fuula garana deeffattan Itoophiyaa yoo dhuftan gara Oromiyaatitti imaluuf waaqayyo isin faana haa jiraatu imalli imala gaarii isinii haa ta'u guyyaa kanarratti nagahaan akka wal agarruun jira. Al-Shabaab Somaaliyaatti konkolaattota waraanaa Itoophiyaa haleeluu ibse. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir barreeffama karaa miidiyaa deebii laatsaniin haleellaa geggeessuu yaaluu danda'u haa ta'u malee daqiiqaa 10 ol loltoota Itoophiyaa waraanuu hin danda'an jedhanii jiru. Gabaasaa maddeen adda addaa Daraartuu Garba akka taanutti qindeessiteetti. Hidhattoonni Al-Shabaab biyya Soomaaliyaa kibba lixaa naannoo Baakul jedhamutti konkolaataa loltoota Itoophiyaa fe'ee ture irratti haleellaa geggeessuu hangaa'onni Soomaaliyaa himani. Haleellaan kun konkolaattota waraanaa lama tokko kan magaalaa Yiid irraa Wajiidii fi kan lammataa Eelbaardee irraa gara Hudur imalaa turan irratti kan xiyyeeffatedha. Loltoonni Itoophiyaa Wajiidii fi Hudur keessaa buufata qabu. Humnoonni naannoo konkolaataa Eelbaardee irraa gara Hudur imalaa ture eegaa turuu qondaalli Soomaaliyaa ibseera. Kantiibaan Hudur Omar Abdullahi Mohammud waraanni kan eegale haleellaa Al-Shabaab eegalee ordofee ta'uu himeera. Waraanichi kan eegalee qaamoleen farra nageenyaa konkolaattota waraanaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kan Wajiid irraa gara Hudur imalaa turan irratti dhukaasuun haleellaa eegaluu hordofeetii jedhe Mohammad. Loltoonni ofirraa qolachuun haalli ture tasgabbaa'eera. Hidhattoonni Al-Shabaab 50 ta'an ajjeefamuu Mohammad dubbateera. Qondaalli naannoo maqaansaa kan ineeramne gaafate haleellaa cimaan kun loltoota Itoophiyaa Wajiid keessa qubatanii jiraniif meeshaalee waraanaa geejjibaa turan irratti kan xiyyeeffatedha jedhe. Konkolaataan waraanaa kun magaalaa Yiid irraa sanbata duraa kan ka'e yoo ta'u ganda Bookoo kan kaaba Wajiid kiiloomeetira 40 irratti argamtu cinatti halkan sana dabarsee ture. Yeroo bari'etti konkolaatichi gara Wajiiditti geejjiba eegalaa turus Al-Shabaabiin akka haleelame qondaalichi dubbateera. Waraanichi sa'aatii 4 itti fufee turuu qondaalichi dubbateera. Al-Shabaab haleellaa kana geggeessuu amaneera. Al-Shabaab ibsa baaseen loltoota Itoophiyaa 167 ajjeesuun konkolaattota waraanaa barbadeessuu fi meeshaalee waraanaa fi rasaasa to'annoo isaa jala oolchuu himeera. Lakkoofsa namoota haleellaa kanaan ajjeefamanii mirkaneessuun hin danda'amne. Haa ta'u malee Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir dhaamsa karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarseen odeeffannoo olola jechuun haalanii haleellaa geggeessuu yaaluu danda'u. Haa ta'u malee daqiiqaa 10f loltoota Itoophiyaa waraanuu hin danda'anii jedhani. Kun kanaan osoo jiru humnoonni mootummaa Soomaaliyaa magaalota ijoo akka Baadweynee fi gandoota xixiqqoo biroo 3 Qodqod, Qaadii fi Shabeelloo to'annoo jala oolchuu qondaalonni Soomaaliyaa ibsaniiru. Ajajaan humnoota naannichaa Muhammad Nur Ali waraana gabaabduu sanbata guddaa godhameen Al-Shabaab Baadweynee fi gandoota biroo lama gadhiisee baqachuu himeera. Loltoonni mootummaa fi loltoota naannootti gargaaramanii magaalaa arfaffaa Amaaraa kan naannoo Galmudeesh keessatti argamtutti deemaa jiraachuu himeera. Mootummaan Soomaaliyaa ganda Ali Folderee naannoo walakkaa Shabeleetti sanbata duraa fi sanbata guddaa miltoo idil-addunyaa wajjin ta'uun humnoota Al-Shabaab kan laga qaxxaamuraa turan irratti duula geggeessaa jiraachuu ibseera. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee bakkeewwan seena qabeessaa fi hawwatoo addunyaa jedhamuudhaan UNESCO irratti galmaa'ee jiraachuun ifoomeetii jira. Udii Muusaa dabalataan qindeesseera. Paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'ee galmaa'eetii jira. Paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee bakkeewwan seena qabeessoo fi hawwatoo addunyaa jedhamuun UNESCO irratti galmaa'ee jiraachuun isaa ifoomeetti jira. Gareen Viizit Oromiyaatii fi Koomishiniin Turizimii Oromiyaa waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaatii wajjin ta'uun carraaqqii cimaa Oromiyaa gara addunyaatti addunyaa immoo gara Oromiyaatti fiduuf taasisaa turanii fi taasisaa jiraniin guyyumaan guyyatti bu'aan ajaa'ibsiisaan argamaa kan jiru hoggaa ta'u. Gareen Viizit Oromiyaadhaa hundeeffamuma isaa irraa tokko jechuun adeemsa Oromiyaa addunyatti beeksisuuf taasisuu jalqabeen. Garee milkii guddaan isa qunname kun Oromiyaa irra achi tarkaanfachuun naannolee biyyattii hunda keessatti sochii iddoowwan hawwata turizimii ta'an
addunyatti akka beekamaniif taasisaa turee fi jiruun tuuta milkaa'ee fi tuuta hiriyaa hin qabnedha. Tuni viizit Oromiyaadha. Imala milkaa'aa Oromiyaa fi Itoophiyaas wal qabsiisuudhaan gama addunyatti beeksisuuf taasisaa turee fi taasisaa jiruun garee jijjiirama guddaa iddoowwan hawwata turizimii Itoophiyaa keessatti fiduu danda'e ta'uu isaatiin cinaadhattis tuuta galiin seektara turizimii biyyattii irraa argamu saffisa olaanaan akka dabalu taasisuu keessatti milkiin ganamumaan qunnamte yeroo ta'u gareen viizit Oromiyaadha ammas milkii karuma Oromiyaa addunyatti beeksisuuf taasisaa turaniin isaaniif qajeelteen paarkii gaarren baalee bakkeewwan seena qabeessoo fi hawwatoo addunyaa jaamuudhaan UNESCO irratti galmeessuudhaaf shoora olaanaa tuuta taphateetii jira. Bu'uuruma kanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koreen galmee hambaalee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa addunyaa paarkii gaarren baalee hambaa addunyaa ta'uudhaan akka galmaa'u murtii dabarseetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatis addatti carraaqii deeggarsaa fi tumsa olaanaa deemsa Oromiyaa hawaasa idil addunyaatti beeksisuuf taasifamaa turee fi jiruuf godhaa turaniin yeroo dabre mootummaan naannichaa paarkiiwwan haaraa godinaalee 12 keessatti argamanii fi iddoowwan 24 lafa hektaara 500,000 ol akkasumas ammoo iddoowwan ikooturizimii oolan 18 lafa hektaara 100,000 fi 18,000 ol adda bahamanii daangeffamuudhaan kunuunsaa fi turizimiif akka oolan ifaan labsuudhaan walharkaa fuudhinsi isaa ammoo paarkii bosona subbaa irratti geggeeffame turuun isaa kan yaadatamudha. Paarkiin biyyoolessa gaarren baalee Itoophiyaadhaaf paarkii lammaffaa galmee hambaa addunyaa irratti galmaa'ee hoggaa ta'u akka addunyaatti ammoo paarkiin gaarren baalee paarkii 11ffaa galmee hambaa addunyaa ta'uun galmaa'uun isaa himamee yeroo jiru kanattis guyyaa kaleessaa ammoo haalli teessuma lafa geedoodhaa hambaa addunyaa ta'uun UNESCO irratti galmaa'uun isaa kan yaadatamudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii marii marsaa 78ffaa boruu Niiwuorkitti geggeessuuf akka jiru beeksisee jira. Gabaasa Girmaa Guddisaa qindeessee Asaantii Mohammad akka nutti dhiyeessiti. Mariin dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaa boru magaalaa Niiwuorkitti eegaluuf akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Yuukireen qaamaan kan hirmaatan yoo ta'an, Raashaan ammoo ministeera haajaa alaa akka ergitu beeksistee jirti. Marii marsaa 78ffaa kanarratti hooggantoonni biyyoota 150 ni hirmaatus jedhamee jira. Hooggantoonni kunneen dhimma fuuldura addunyaa irratti akka mari'atan barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres beeksisanii jiru. Hooggantoonni biyyoota addunyaa dhimma fuulduree addunyaa irratti waloodhaan kan mari'atanii fi dhimmoota ariifachiisaa irratti akka mari'atamuudha dhaabbatichi kan addeesse. Mariin marsaa 78ffaa kunis marii haalaan eegamaa jiruu fi marii isa guddaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan waggaa kanaa ta'uusaa Antooniyoo Guteeres himanii jiru. Dhimmi jijjiirama qilleensa addunyaa fi waraanni Raashaa fi Yuukireen xiyyeeffannaa marii kanaa akka ta'es ibsamee jira. Pirezidaantiin Biraaziil Luulaa de Silvaa marii kanarratti haasawaa jalqabaa kan taasisan yoo ta'an, jijjiirama qilleensaa biyyi isaanii hojjechaa jirtu irratti aangawoota biyyoota addunyaa walgahii kanarratti hirmaataniif ibsa guddaa ni taasisu jedhamee jira. Pirezidaantii Biraaziil Luulaa de Silvaatti aanuun haasawaa bal'aa kan taasisan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ta'uu isaanii maddi oduu Rooyitarsii gabaasee jira. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii fi muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu haasawaa ni taasisu jedhamee eegama. Dhaabbata gamtooman keessatti sagaleedhaan kuffisuuf aangoo kan qaban biyyoota 5 keessaa Biriitaaniyaa, Faransaayii fi Raashaan aangawoota isaaniitiin bakka hin bu'an jedhamee jira. Mana murtii yakkamtoota idil addunyaatiin ajajni hidhaa kan irratti murtaa'e pirezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin marii kanarratti hin hirmaatan. Ta'us garuu ministeerri haajaa alaa Raashaa Sergey Lavrov Niiwuorkitti ni imalan jechuun Associated Press gabaasee jira. Aangawoonni biyyoota Biriitaaniyaa fi Faransaay dhimma biraa irratti muddama waan qabaniif marii kanarratti hirmaachuurraa of qusatanii jiru. Akkasuma pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping marii kanarratti ni hirmaatan jedhamee eegamaa hin jiru. Yuukireen irratti waraana kan bante Raashaa irratti dhiibbaan haala akkamiitiin akka godhamu aangawoota waliin mariin ni gaggeeffama. Dhimmi fonqolcha biyyoota lixaa Afrikaa, Niijeer, Maalii fi Burkina Faasoo akkasumas dhimma waraana Suudaanii fi dabalataanis dhimmi walitti bu'iinsa Itoophiyaas ajandaa marii kanaa ta'us gabaafamee jira. Hooggantoonni humna juntaa biyyoota lixa Afrikaa 3 waliigaltee humna ittisaa waloo waliif mallatteessanii jiru. Borumashii.
Hooggantoonni humna juntaa biyyoota lixa Afrikaa sadi waliigaltee humna ittisa waloo ittiin wal eegan waliif mallatteessaniitu jiru. Hooggantoonni humna waraana juntaa biyyoota Maalii, Nijerii fi Burkina Faasoo keessatti aangoo qabatanii jiran waliigaltee ittisa humna waloo uumuu irratti waliigalaniitu jiru. Maalitti bara faranjootaa baatii caamsaa 24 2021 waraanni biyyattii kolonel Asimi Goytaatiin durfamu halkan walakkaa sa'aatii ribaatti pirezidaantii biyyattii Baahe Nadewa dabalatee ministeera muummee biyyattii Moktaari Oyne akkasumallee ammoo ministeera raayyaa ittisa biyyattii Suleeman Dokuree aangoo irra dhidhimsuun fonqolcha mootummaatiin barcuma biyyattii dhuunfatee akka ture ni yaadatama. Burkina Faasootti ammoo waggaa har'aatti baatii fuulbanaa keessaa hoogganaan waraana biyyattii Ibrahim Traoré pirezidaantii biyyattii Paawol Henry Damiibaa fonqolcha aangootiin aangoo irraa gussanii ka turan yoo ta'u, Nijeritti ammoo baatii adoolessaa gaafa guyyaa 26 bara 2023 reefiin tana pirezidaantii biyyattii Muhammad Baazoomoo ajajaan eegdota aangawoota mootummaa ka ta'e Jeneraal Abdurrahmaane Tiyaachayin fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa dhiinsee ture. Gamtaan Afrikaatii fi Komishiiniin Dinagdee Hawaasa Biyyoota Lixa Afrikaa ECOWAS jedhamu ammoo biyyoota miseensa 15 kan of keessaa qabu warra naannoo Afrikaa dhiyaa keessatti argaman irraa ijaarame gocha humnaan aangoo fudhatu kana daraan balaaleffatee akka tures ni yaadatama. Biyyoonni amma fonqolchi keessatti raawwatame Burkina Faasoo, Maalii fi Nijer illee miseensota dhaabbilee kanneenii kan turan yoo ta'u, hooggantoonni waraanaatii fi jilli miseensota biyyoota Saahel sadeenii irraa walitti qabaman sanbata diqqaa darbe kana magaalaa guddoo Maalii Bamaakotti wal ga'uudhaan waliigaltee kanarra gaaniitii jiru. Humni fincila jihaadistootaa bara faranjoota 2012 kaaba Maalii keessatti dho'ee ture gara biyyoota Nijerii fi Burkina Faasootti amma babal'atee rakkoo hamaa ardittii keessatti uumaa jira. Biyyoota sadan kana keessatti ammoo bara faranjoota 2020 irraa eegalee fonqolchi mootummaa irra deddeebiidhaan keessatti aangoo horataa dhufee jira. Gamtaan biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS ammoo fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti raawwatameen wal qabatee jidduu seenuu fi akka jiru dhaadachaa akka tures kan yaadatamudha. Biyyoonni lixa Afrikaa sadan kunniin gocha raawwatan kanatti boonuuni dhiibbaa isaan irratti raawwatamu kamuu qolachuuf jecha waliigaltee ittisa waloo ittiin wal eegan waliif mallatteessaniitu jiru. Chaartariin sanbata diqqaa dabare kana mallatteeffame kun ammoo yoo haleellaan isaan keessaa nama tokko irratti kan raawwatamu ta'e akka wal gargaaranii ofirraa qolatan dhiibbaa waraanaa dabalatee hanga dhumaatti waliin hiriiruu fi irbuu walii seenuu isaanii gabaafameeti jira. Gabaasa kana kan irraa odeeffanne ammoo Afrikaan Niwusii fi yoon faayoo ta'an dhaabbileen gurguddoon idil addunyaa ammoo dhimma kana fuuna ba'anii hordofuu irratti argamu. Gamtaan mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti walgahii isaa qabatee jiru. Walgahii isaa 78ffaa irratti ammoo dhimmoota biyyoota lixaatiif wal qabatan kanaa fi kan biraa kan dhihaa Afrikaatti fonqolcha mootummaatiin wal qabatan kana irrattis ajandaa godhatee akka mari'atuuf deemu kaayeffateeti jira. Afrikaa kibbaatti hanqinni bishaanii waan mudatee fi jiraattonni daqiiqaa 2 caalaa akka qaama isaanii hin dhiqanne gaafatamanii jiru. Asaantii Muhammad. Magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Johannesburgitti hanqinni bishaanii waan mudateef namoonni daqiiqaa 2 caalaa qaama akka hin dhiqanne aangawoonni tajaajila bishaanii dhiyeessan gaafatan. Dhaabbileen bishaan dhugaatii magaalaa Johannesburgiif dhiyeessan Rand Waterii fi Johannesburg Water jiraattonni magaalattii bishaan akka malee fayyadamuurraa kan ka'e dhiyeessii bishaanii balaa keessa buusuu gaafa dilbataa beeksisan. Jiraattonni qaama yeroo dhiqatan daqiiqaa 2 qofa fayyadamuun bishaan akka qusataniif waamicha dhiyeessanii jiran. Konkolaataa miicuus taanaan torbaanitti guyyaa tokko gaafa sanbataa yookaan dilbataa qofa akka ta'u ergaa dabarsanii jiru. Isas bishaan baaldiidhaan waraabanii qusachaa yoo ta'e malee kallattiidhaan ujummoo bishaanii keessaa fayyadamuun qisaasama guddaa akka fidus himan. Hanga bishaan gahaan jiraatutti jiraattonni bakka bishaan daakaa yookaan puulii bishaan guutuu akka dhiisan akkasumas iddoo magariisaa fi biqiltuuwwan bishaan obaasuuf bishaan qulqulluu dhugaatiif oolu akka hin fayyadamne jedhanii jiru. Magaalaan Johannesburg yeroo hedduu hanqina bishaaniitiin rakkatti. Torbaanota dhiyoo as jiraattonnii fi dhaabbileen akka hospitaalaa hanqina bishaan isaan mudateen mufii isaanii ibsatanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin. Sudaanitti sababa waraanaatiin gamoon guddaa magaalaa Kaartum ibiddaan barbadaa'ee jira. Lola humna waraanaa fi humna addaa Sudaan gidduutti geggeeffamaa jiruun gamoo guddaa magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti argamutti ibidditti qabatee jira. Gamoo guddaan ibiddaan waadame kun laga Naayil cinatti kan argamuu fi magaalaa Kaartum keessaa sirriitti ol ka'ee kan mul'atudha.
Dilbata kaleessaa viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamerraa akka mul'atutti gamoo guddaan dhaabbata Greater Nile Petroleum Oil Company jedhamu ibidditti qabatee osoo gubatu mul'ataa ture. Gamoo kana namni diizaayinii isaa hojjete Tagreed Abdiin Fuula X kan duraan Tiwutera jedhamu irratti kun waan nama dhukkubsuudha jedhe. Gamoon bareedinaa magaalaa Kaartuum ta'e kun maal na dhibdeedhaan gubachuunsaa akka garaasa gubu dubbata Tagreed Abdii. Waraana jeeshanii ol lakkoofsise kanaan aleellaan qilleensarraa fi lolli humna lafoo gidduutti geggeeffamu magaalaa Kaartuumii fi magaalota biroo keessatti itti fufee jira. Hangammaatti sababa waraana kanaan namoonni 7,500 ta'an du'anii miliyoona 5 ol ammoo qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uu isaanii BBC'n gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hangammaatti san daawwachiifnedha. Nu waliin turtanii waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. An Daani'eel Tasfaayeeti. Ulfaadhaa.